faayidaa hedduu qaba. Faayidaa inni qabu keessaa tokko lama inni wantoota hedduu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf burtukaanni wanta hangana hin jedhamne akkasumallee albuudotaa fi viitaaminoota garaagaraa kan of keessatti qabatu fayyummaa gogaa keenyaa fi fayyummaa tiruu keenyaa fayyummaa baakteeriyoota garaagaraa nurraa ittisuu keessatti ilkaan keenyaafillee hidhii keenyaafillee burtukaanni faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf tokko lama jennee wantoonni burtukaanarraa argannu wanteessanneen ni ilaalla jechuudha. Tokkoffaa irratti fayyummaa onnee keenyaa jechuudha. Onneen keenya burtukaanni kun akka dhiibbaa dhiigaa gadi xiqqaatuu fi fooleetii yookiin immoo akka onneen keenya kaardiyoovaaskular diziizii kan jedhamuun akka dhiibbaan isaa irra hin geenye gochuu keessatti faayidaa guddaa qaba jechuudha. Faayidaa burtukaanaa keessa tokko kana jechuudha. Akka lammaffaa irratti immoo sirna bullaa'insa keessatti baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Burtukaanni kun faayidaan tokkoffaan burtukaanaa bullaa'insa garaacha keenyaa eeguu keessatti illee nu gargaara. Akkasumallee faayibariidhaan kan guutame yookiin immoo onnee mar'imaan qallaa keenyallee akka nyaanni sun seeraan bullaa'ee gara sirna isa barbaachisuutti dabarsuu keessatti illee baakteeriyoota garaacha keenya keessa jiranillee isaanillee kan hin barbaachifne dhabamsiisuudhaan kan barbaachisu immoo nyaata keenyallee sirna akka bullaa'insa taasisuu nu gochuu keessatti akka sadaffaatti immoo kolesteroolii gadi xiqqeessuu keessatti jechuudha. Haala akkamiin kolesterooliin kun gadi xiqqaas yoo jenne burtukaana kana keessatti kan argamu liimoonii kan jedhamu inni immoo kan nu gargaaru akka dhiibbaan kolesteroolii guddaa yookiin immoo ulfaataa ta'e akka hin uumamne gochuu keessatti liimoonoon kan jedhamu kun nu gargaara jechuudha. Akka afuraffaatti immoo kan ilaallu onnee keenyaa nu gargaaru keessatti fayyummaa onnee keessatti baay'ee nu barbaachisa. Onneen keenya xarracha yookiin immoo cirracha onnee kan jedhamanii fi isaan wantoota hin barbaachifne kan akka summaawaa kan ta'an calaluudhaan karaa mana ujummoo fincaaniitti wantoota hin barbaachifne kan dabarsuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Akka cirracha onnee yookiin immoo kalee keenya keessatti hin uumamne gochuu keessatti jechuudha. Kanaaf akka shanaffaatti immoo kan ilaallu sirna anti kaansarii yookiin immoo farra kaansarii kan gadi hir'isuu parsantii 40 hanga 50 gidduu nama dhuunfaa tokko yoggoo kana soorrate burtukaana kana keessatti siitiras kan jedhamu ni argama jechuudha. Asiidii siitiras kan jedhamu burtukaana kana keessatti ni argama jechuudha. Inni immoo farra kaansarii kan ittisuudhaaf nu gargaaru qaamota keenya illee nu gargaara jechuudha. Seelota kaansariin akka hin hubamne gochuu keessatti waan of keessaa qabuuf siitirasiin kun baay'ee nu gargaara jechuudha. Akka ja'affaatti immoo sirna madinummaa qaamaa keessatti illee sirni madinummaa qaamaa viitaamin C amma guddaadhaan waan of keessaa qabuuf innis viitaamin C kun baakteeriyoota hin barbaachifne akka dhabamsiisuuf vaayirasii fi akkasumallee qufaan garaagaraatillee akka hin qabamne dhukkubni garaagaraa influenza kan jedhaman dhukkuboota baakteeriyaa fi vaayirasii irraan dhumanillee nurraa ittisuu keessatti viitaamin C waan of keessaa qabuuf gahee guddaa qaba jechuudha. Akka torbaffaatti immoo kan ilaallu alkaalaayin kan jedhamu immoo albuudota saniin ni guutaman jechuudha. Alkaalaayiniin kan sooraman keessaa akka qaamni keenya pH'n isaa madaalama gochuu keessatti dhukkuboota garaagaraatiin illee akka nu hin qabamne pH keenya yeroodhaa yerootti madaaluudhaan hamma nu barbaachisu gochuu keessatti burtukaanni gahee guddaa qaba jechuudha. Akka saddeettaffaatti immoo kan ilaallu burtukaanni fayyummaa gogaa keenyaafillee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkamiin burtukaana kun immoo fayyummaa gogaa keessatti barbaachisaadha kan jennu keessaa viitaaminii fi akkasuma albuudota garaagaraa kan of keessaa qabu bareedinaaf akkasumallee rifeensa keenya magarsuu rifeensa mataa keenya magarsuu keessatti fuula bareedina fuulaa keenyaatiif illee viitaamin C'n baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf burtukaanni kun namni tokko yeroodhaan hamma isa barbaachisu yoo soorrate wantoota kana bu'aawwan kanneen irraa ni argata jechuudha. Akka
Saayilaffaatti immoo kan ilaalu burtukaanni kun dhiitawwan garaagaraatirraa illee nu ittisuu keessatti illee gahee guddaa qaba jechuudha. Burtukaanni firii raadikaal kan jedhamu yookiin immoo raadikaala walabaa kan jedhamu kanneen qaamota keenya keessatti akka dhiita'iinsi garaagaraa hin taasifamne akka isaan dammaqsuu keessatti yeroodhaa yerootti akka isaan dammaqanii wantoonni akkasii akka hin uumamne gochuu keessatti gahee guddaa akka qabu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka kurnaffaa fi isa dhumaatti immoo kan guutame kaarootonoodi kan jedhamu immoo kan of keessaa qabu burtukaana keessatti inni immoo dukkanaa'uu nutti jaamummaa halkanii yookiin immoo dukkanaa'uu qaamni keenya akka wanta saniin qaroon ija keenya eeguu keessatti baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf seelonni ija keenyaa koorniyaa keenya akka sirnaan dalagaa isaaniitillee akka leensonni ijaatillee dhiibbaawwan garaagaraa irra hin geenye gochuu keessatti baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana warreen sabiskiraayibii fi maatii koo taatan hundi galanni isiniif haa ta'u guddaa isin galateeffadha jecha. Warreen biraatiin illee viidiyoo kanarraa wanta tokkollee wanta lamallee argachuu ni dandeenya jechuudha. Anas namni tokko sabiskiraayibii nama tokko anaaf mooraalii guddaadha naaf ta'a jechuudha waan ta'eef isinii akka sabiskiraayib naa gootan isiniin jedha jechuudha. Kanaaf waraanaa bulaa har'a